Islaamummaa akka islaamummaan jirutti si deebisa inshaallah. Akka baarreeffatu dubbadhe haasoo kiyya keessatti jaartii ofii faarsuun rakkoo hin qabu. Tole jaartii ofii faarsuun akkasuma gartee asitti illee naa meeshaalee qabadhu muuziqaa Ali. sila muuziqaa. Qoy yeroo takkitti ammallee maaliin jedhe yoo jaartiin jaarsa ofiitii mana cufattee sirbiteef rakkoo hin qabu jedhe Ali. Yoo jaarsillee jaarsa ofiitii balbala cufatanii sirban rakkoo hin qabu jedhe kazaan حبيبي ibnu علي natti horiyee jechuudha. أكبر Dubbadhee jira. لأن الناس يسألون عن أغراضهم namni gaafii gaafa gaafatu fedhinnaa yaada lubbuu ofiitti yoo rarra'e waan yaada isatti waliif galu yoo ka gaafatu taate yaani waatu jira. Umar bin Abdulaziz namni fedhii lubbuu isaatiif yoo kan gaafatu taate li'annahu akthara tanaqqula jedhe waan ta'eef akkasani ani wanti ani dubbadhee fi tokkoffaa irratti wanta kana fatwaas hin goonee fi muuziqaan islaamaa keessa hin jiru jedhee ni jira. Lammaffaa irratti ammootiyyuu gorsa kenneef jechuudha. Beeytu waan beeytutti hojjedhu waan hin beeyne hin dubbatin. Tafsiira Ishi qaraatee bakka barniin gaafadhe qoy mee ustaaza liinaaf adeebisanii qoy ustaaza liinaaf adeebisanii ati booda na kinaaf kennite. qoy jeyyo qoy rabbiin barakaa sitti haa godhu. Tajaajilli naaf deebisan hin jedhin. Bakka qabna waan dubbannu qabna maaliif akka dubbannu beeyna waan dubbannu beeyna nuti ammootiyyuu warra fatwaatii miti waan ta'eef jechuudha. Si gala miti achiin kaan erga wannoo jedheetiin hin jire dubbii akkas qoqqotuun diin keessa ammootiyyuu waa barbaadu ta'a waan ta'eef akkasanii kennaa dhiifamaan nuuf godhashi afwanii Ali akkasi. Ara ustaaza liisinaa deebisa ibnu bakka ani bar jalqaba irra si dhaggeeffadhee jira waan ta'eef galatoon barakallahu fiik barakadhu amma ustaaza liinaaf adeebisan. Boniyyee ilaal. Ani ibnuun obboleessa kiyya waa'uma inni siin jechuun ibnullee waan hamaa sii dhaama jee yaadu. Nasiibuma sii dhaama nasiibuma akkuma gorsaa wayiitti yoo gorsa wahii taatu sii dhaama malee waan hamaa sii dhaamu anaaf ibnuun tokkuma. Wama ibnuun siin jaa waan siin jaa ani ibnu irraa wama beekumsaa siin qabu namuma ibnu gadiiti. Ibnu wama si gorsu anillee si gorsa nasiyaa wama san si dhaama malee sana caalaa siin dhaamu jechuu barbaadeni. Inshaallah ibnullee waan hamaa hammeenya biraatiif sirraa qabaatee yookaan ijaa biraa sirraa qabaateef miti. Haa dubbatu jechuudha. Sana si'uma si dhaamu gorsa si dhaamu akkuma obboleettii takkaatti siif dhaamudha malee waan ijaa sirraa qabaatee yookaan lola dhuunfaadhaa sirraa qabaatee. Barniin beeka baraani waan biraan irraa qabaatee jenne ani jechuun maal si fakkaate namni waan hin beekne tokko ni gaafatami yoo niin dogongorallee dogongora keessa naaf sirreessaami inni immoo yoo hin beekne dubbatini ምናምን ያኒ ላይክ አለ አይደለ በቃ አቲሞ ና ዴቢሲ ዋን ሲጋፈደ ዮኒ ዶጎንጎሬሞ በኪኩኒ በርቁራን ራከነት ጅራ በኪኩና ከናውን አንጀተ ረኮን ቀባኒን ፍለደ በር ያኒ አኔ መሌ በረቱ ደመሌ ወከን ዋኒን ኢልሚ ደነች ፈጋደምቲ ibnuun kan itti si lole muuziqaan ati sirbuun rakkoon qabu miname waan jettee irratti natti fakkaate yoo malole jechuudha isaa loloo isaan dhageenye beekta akka ati jettutti akkasitti fudhatte ani qareefu dubbadde jaarsa jaartii wal faarsuun rakkoon qabu jaarsa jaartii wal faarsuu mana keessatti wal faarsuun rakkoo tokko iyyuu hin qabu sinje garuu shariyaa islaamaa keessatti muuziqaa dhorkaadha haraam tole maaliif jennaan akkuma reefu dubbaddetti muuziqaa keessatti waa hedduu dalagamaa waan hedduu jaama shamarra ayinabii takka wajji faarsuu jira waan adda addaa jettee waan amantaan islaamaa sirraan jaalanne fa'aa akkasuma meeshaalee gitaaraa achuma meeshaalee dibbeelee muuziqaalee garaagaraa fayyadamtee waan sirba baastuuf jecha dhorkaadha jechuudha. Jaarsa jaartii ofiin ammoo wal faarsuun afaaniin wal faarsuun akka walalootti wal faarsuun rakkoo tokkollee hin qabu sinjee ture reefullee deebisaa hayya keessatti inshaallah walumaa galatti dubbiin kiyya kana wama ibnu reefu dubbatillee anillee kanumaan dubbadha akkasii boniyya. እሺ አማ ስቲ ከናን ገመቹ ቀብዲዮ ገመቹ ሺ ከነረ ታፋኒን ጀኒ ሐራም ሞ ሐላል إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم جدي. Aku tak kaya yang kau mah gammachu sila gammachu berarti wali gammate gammachu. Sagaleen kiyya kam isa?
bareeda Sagalee dhagaa kiyya moo sagalee isiitu jira. jiru? Ni jira Sagaleen ni kiyya jira. sagalee isiitti qishina bira citu jira na fakkaata. Rakkoo Ni tokkollee hin jira. qabu waliyya. Rakkoo tokkollee hin qabu. Rakkoo tokkollee hin qabu. Kan naa faarsuun obboleetteeti waan ta'eef jecha faarsuun rakkoo tokkollee hin qabu. Gammachuusidhaa walii gammaduun rakkoo Maal tokkollee hin jettee na faarsite Ali? Fakkeenya. Maa gammachuusidhaa walii gammaduun akkamii rakkoo qabaa jette rakkoo qabuun jeeni bara. Gammachuu kannaatu gammachuu qaba. Gammachuu kannaa kana waliif gammaduu yoonii fi gammachuu sii tana waliin qoddate maal rakkoo qaba jettee miti rakkoo hin qabu kun takka illee rakkoo hin qabu. Muuziqaan godhin malee gitaara fa'aatti hin dabalin gitaara fa'aa dabaltee jira miti sirbuu utaaltee fa'aa jira waan akkas akkasii humatti hin dabalin malee rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Galatoon. Shaalii ustaaza koo naaf galatoomii. Khalid assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira alhamdulillah. Akkamitti jirta? Khalid. Oh, nagaa maali sagaleen kun? Jira alhamdulillah akkamitti? Jirra fayyaadha alhamdulillah. Naguma sagaleen kun fagaate moo? La nabira network kiyya na fakkaata networkin kiyya sagalee keenyatti fidan jiru kanaaf je. Amma dhagaa jira. Dubbadhu. Ayyee. Ishi tafaddal itti fufe yoo habibi. Ada adarratti yoo baatani. Tewba. Yaa yaada hedduullee hin qabu. Yaada sinuu haasoftan maashaallah galatoomaati. Waa'ee muuziqaatti wal qabatee muuziqaan akka haraama ta'e beekamaadha. Kan haraama godhe immoo nuyi osoo hin taane rabbitu haraama godhe. Niyyee hiittan godhe malee simbooniyee baay'ee jaalattu ni beekama. Fuula keessanirraa adda keessanirraa beekama. Nuti garuu warri shawaa osoo soddaa keenya taatanii jiraattanii baay'ee dassu nuyi sababbi isaa jannanni karaa durba shawaa waan jettanii mataarra nu jirtu nu. Laannoo amala keenya tokko la waa'ee jannataa sun sola sun dogongora sun dogongora. No jettanii karaa dogongora moo? Ma jannanni isaan gara shawaatti deemati maal jechuudha. Sama deemtatu jannati jechuun kun baratummaan kun jecha kana jecha dogongora kana jechuun hin qabdu. No amalaan jechuudha malee maa jenna sinitu jedhe ustaasummaa natu jedhe moo? Amalaan eessa jira ettee yaaddaati. Ani maalin beeka sinitu jedhe? Lakki laalaan hin jennaan eessatti agartee? Ani hin jenne? La. Shayxaanaatiitu jedhe malee anaa miti. Ayyoo garaa koo mallaadha.